aadaa, seenaa, duudhaan Oromoo fi miidiyaan maal walitti qaba kan jedhu waan gabaabaa waan isin jettan walitti himna. As miidiyaa wiirtuu eebbisuu irratti argamtu imala taanuuf obbo Dirribii Damsee Bokkuu. Aadaa jechuun gabaabumatti akkaataa jireenyaa hawaasa tokkooti. Awwaalchisaa, sirbisaa, fuudhisaa, heerumsisaa, manni ijaarsisaa, akkachiisasaa aadaa isaati. Aadaan amantii fi afaan isaatiin illee wal qabata. Dhiifama naa godhaa jecha afaan jedhu kana odoon jijjiiree nan jaalladhaani. Afaan isa kana. Afaan kana. Hawaasi kamuu in guddataa, in jijjiirrataa, in tolfataa. Afaan Amaaraa amma Amaarinyaa Qaanqaa jedhame kuni dur baruma Sillaasee iyyuu namni kun Amaaraa af jedhama ture. Jookii tokko jira. Raasuma kun biyya Faranjii dhaqanii yeroo galanii akkamittiin dubbattee የፈረንጃፍ ታውቃለህ ወይ jennaan የፈረንጃፍ ማ አሳምሬ አውቃለሁ እንዴት jennaan kunoo funyaani isaati gadi jira. Asuma funyaan isaa gadi jira. Nan beekaa jedhe. Kanaaf isa afaan Oromoo jennu kana odoo qooqa Oromoo jenne akkoon koo duratti jaratti waa dubbattee qooqa ishee yoon beekuu jedhu kana odoo fudhanne innumti Qaanqaa jedhamu numa biraa waan fudhatan nutti fakkaata. Hankeenya gaarii fudhatanii isaanii fudhatu abooddee atabbaa miti sinuun jedhu. Kanaaf kanarratti yoo danda'ame kun hawwii kooti. Gara aadaatti deebi'aa. Egaa aadaan amantiidhaan afaaniin yookaan qooqaan wal qabataa akkaataa jireenyaati. Aadaan qabeenya uummataati. Aadaa nam tokko wanti jedhamu hin jiru. Aadaan kan walooti. Aadaan hin guddataa, hin ergifamaa, oolee buleellee dagatamullee hin danda'a. Kanaaf aadaan akkaataa jireenya hawaasa tokkooti. Hawaasa aadaa gaarii qabu jira. Hawaasa aadaansaa isaaf gaarii ta'uu danda'a. Garuu nuti yoo ilaalle akka kanatti miti. Aadaa ollaa keenyaa yoo ilaalle waan xinnoo ijoollee irraa yoo fudhanne Oromoon ijoollee dabballeen qananiidha jedha. Dura nyaachisee ofii nyaata. Ollaan keenya immoo ijoollee lichi kiraarii naaf rifaariidha. Egaa wanta akka kanaati jechaadha. Hunduuttuma jiraataa garuu aadaan hankeenya akka kana. Naman kabajnaa, abbaan kabajnaa, haadhan kabajnaa yeroo duubannu afaaniin eeggannaa. Garuu wanti lama seeneetu aadaa keenyaatti innoon jalaa booresseera. Tokko bulchiinsonnii fi amantoonni alaa dhufanillee dhiibbaa godhaniiru. Inni kan keetii fokkisaadha, tuffatamaadha jedhanii harkatti busheessanii namni barannee of hin jennullee akkuma nu leenjisanitti faana qajeellee kun miidhaa godheera. Kana amma ijoolleen irratti tattaafatanii bakka itti deebisuun barbaachisa. Isatti dabalee immoo carraan fokkisaan dhufe maa'inni maarkizimiin dhufe. Maarkizimiin yeroo dhufu maal godhe bara sana dargaggeessaa maarkizimii isa ibiddan ture. Maaltu ture nama ceepha'uu nama yaadanni jedhe sana fokkisaadha jechuu safuun cabeechitti. Gitaan wal ilaalu adaarii amma dab jedhanii warra cunqursitootaaf cunqurfamaa walitti araaramanii wal balleessu malee wanta akka kanaan adeemeetu afaan illee banne. Polemics wanni jedhamu kan Leeniin faa kan Staaliin faa yeroo dhufu warra isaanii mormu sana akka malee arrabsuun akka malee cabsuun aadaa dogoggoraa nu keessa gahe. Tarii dhiifama nu godha obbo Firuu Saggaayee naannoo kana jiru. Isaan illee akka sanatti baratanii amma nama tokko kitaaba guddaa waan gaarii barreessanii jarri maal jedhu skank vomiting waan illee jedhu abaluu akkas balleesse jechuurra akka malee akka gadi cabu godhaniitu abaaru. Nullee kana fudhanneerra. Kana Oromoon dhiisuu qabna. Bakka yoo Dirribiin dogoggore qabxiin irratti dogoggore sana hin dogoggorteedha. Namni dogoggorre hin jiru. Inni jaarsaan tuffannu hin jedhina. Isa kana irratti dogoggorre jedhaan. Garuu ilkaansaa kalaadaadha, mataansaa moluudha yookaan luqqaadha yoo jettan barbaachisaa miti. Kun yeroo safuu keessa seenuun dhufa. Aadaa Oromoo miti wanta akka kanaa. Aadaa Oromoo miidhagaa qabna. Waan jechuu barbaanne afaanuma tolaadhaan jechuu hin dandeenya. Odoo eenyuunuu darbinee mufachiisin. Namicha dogoggortee tattanii itti himtanii yoo mufachiisan dhimma isaati. Jecha garuu eeggachuu qabna isa jedhuun barbaada. Kan biraa waa'ee safuuti.
Safuun waan namaan akka seera gadaatti tumamu miti. Safuu waaqumatu qalbii uumama isaa keessatti uume. Qalbii namaa keessatti qofa isiniin jechaan jira miti. Waanuma uume keessatti safuu uume. Safuu sana bineensi bosonaa guyyaadhaan mana namaa hin dhaqu safuudha. Bineensi halkan deemu guyyaan deemu safuudha. Yuunivarsiitiitti baratee miti yookaan injiinarriitti bee miti garuu dhaqnuma isaa keessa jira. Yoo safuun cabee cubbuutu uumama. Yoo cubbuun uumame immoo waaqni fuula namarraa garagalfata ayyaana namarraa fuudha. Yoo waaqni ayyaana namarraa fuudhee namarraa garagalfate immoo balaan dhufa. Amma gara bineensaatti adeemu nama dhiifne bineensi lagaa bahee guyyaa yoo mana dhufe hin du'a. Namni bineensicha haadhee mana dhiisu akkuma ta'etti miidhamee hin ajjeesa. Du'a bineensa sanaa maaltu fide safuu cabsee jechaadha. Kanaaf safuun waan Waaqayyo uumamni isaa akka wal danda'anii wal faana jiraatan uumeedha. Gareen safuu cabse sun warra kaan irratti miidhaa fidaa garuu booda badiin isuma irratti dhufa. Kanaaf Oromoon safuu akka gaariitti eeggata. Safuu Oromoon gochaaf jechaan eeggata. Jechaaf gochaan eeggata. Afaan isaallee yeroo dubbatu of eeggatee dubbata. Gara miidiyaatti kan deebi'a. Kan hunda maaliif hin fidee hubattanii akkasiin wanna kana faana deemtaniif. Oromoon yeroo dubbatu keessumaa warri qaaluu maaliif hin fudhadhe? Odiyaansi maaliin afaan Oromooti dhaggeeffataa baay'ee waan qabaniif isa kamiinuu utuu mufachiisin jaarsas, jaartiis, dhiiras, dubaras, daa'imas odoo mufachiisin afaan mi'aadhaan waatti himachuu barbaadu. Kanaaf jecha seedaa jedhu qabu. Yeroo seedaa fayyadamtu miidiyaan illee gara fuulduraatti kana fayyadamuu qaba. Jechi hiriyaatti dubbattu hundas dhaggeeffata. Umurii adda addaa keessa jiru, koorniyaa adda addaa qabu waan si dhaggeeffatuuf hanjara kanatti gurratti tolu fayyadamuu yaaluudha. Gaggabaabsee yoon kaa'ee fakkeenyaaf qaalluun nama kennaa addaa qabu aadaa fi safuu eegu nama akka kanaati. Barsiisuu fi eegu. Ibidda jedhu qaalluun qabbana jedha. Hiyyeessan jedhu qaalluun harka qal'eessa jedha. Manaan si dhabeen jedhu qaalluun manaan si argee jedha. Ibidda bobeessi jedhu qaalluun urjii bobbaasi jedha. Manni gubatan jedhu manni gabbatee jedha. Kan biraa akkuma afaan falmee sanaa jecha asii falmulee tokko qaba. Dubartii yookaan dhalaan jedhu qaalluun elellee jedha. Jecha dhalaa jedhullee odoo dhiiftanii dubartiin hin danda'ama. Dhalaa jechuun hojiin isaanii dhaluu duwwaa ta'a jechaadha. Kun qaanii guddaadha. Akkas taanaan dhiirris dhalchaa ta'a jechaadha. Zaatii isee buul achi dhaqa argite. Kanaaf dhalaa isa jettu warri miidiyaa nu eeggadha lammata hin jedhinaa. Dubartii jedha. Bakka tokkotti namaa walitti falfinee rabbi nu biratti hin jedhamaa jedhe. Jedhamuu danda'a isaan biratti. Maal gaafa jedhaa nama boreenoonni mana koo duubaa waa haramu yookaan yeroo manaan akkasitti uffadhu. Yeroon gadi babbareechadheen ba'a. Manatti jedhameef miidiyaatti yeroo gadi baanu waan hin taaneef fuudhee gadi ba'uu hin qabnu. Mimmiidhagfannee bahuu danda'uu hin qabnu. Kanaaf dabalataan jechi dhalaa jedhamu miidiyaadhaan akka hin dabarre dubartiin haa ta'u hambiraa jarri warri qaalluu kuni kuffisillee jedhani duuffisi jedhu. Duuffisi jedhu malee kuffisillee jedhani. Egaa Oromoon dhaabuma kana isaa geggeessuu qaba. Wanti kun akka eegamu, safuun akka eegamu, aadaan akka hin banne dhaaba qaalluu fi jila jedhu qaba. Jilaa fi qaalluun dhaabbota aadaa fi safuu Oromoo eegsisanii fi akka inni guddatu godhanidha. Qaalluu itti dhaqxa. Qaalluun si biran dhufu. Dhaqeerraa gorsa gaafattaa, fala gaafattaa. Jilli immoo isatu sitti dhufa. Itti dhaqxaa sitti dhufa. Jila jechuun namoota takkaa yakkan hojjenne qaama guutuu ta'an dur Oromoon fileet madda walaabuutti erga. Loon oofanii, hoolaa oofanii dhaqanii ji'a 4 achi taa'anii madda walaabuurraa bakka ulaa barii jedhamu abbaa muudaarraa aadaa Oromoo, gadaa Oromoo, safuu Oromoo baratanii qumbii biifamanii isa qabatanii qumbii sanallee dhufanii biyya biifanii isaan barsiisu. Qaalluun hin qotuu hin haramu,
jillillee akkasuma hin qotuun aramu, jilli mukayyuu muru. Isaaniin hawaasatti isaan soora. Amma egaa jara kana kaasee gara miidiyaatti adeemu. Artistii fi miidiyaan bakka jara kanaa bu'uu qabdani. Har'a namni baay'een takkaa isin dhagaa afaan keessan eeggadhaa bareechaa bareedaa amma qabdaniin uummata kanatti waan gaarii waan mi'aawu gurra buusaa akkuma Oromoon ganamaayyuu qaalluu fi jila sooru hawaasni immoo warra miidiyaa kana warra artistii kana sooruu danda'uu qabna. Isaantu calaqqisiisee nu mul'achiisa. Isaantu addunyaatti nu agarsiisa. Kanaaf ijoolleen kana keessa seentan sooressan taatanii kana beekuu qabdanii waan gaarii hojjedhaa waan gaarii lafa kaa'aa jechoota itti seenaa tottolchaa takka takka ergifachuunis jira ergisuunis jira yoo dhabdan ergifadhaa jecha fokkisaa garuu irra hamma isinii danda'ametti of eegaa ani egaa yeroo namaan fixu horaa bulaa deebanaa kanuma jechuu barbaada.